Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota televizyinii OBS kun qophii harka fuuneeti. Qophii harka fuunee har'aatiin keessummaan isinii qabadhee dhiyaadhe callaa carcar. Callaa carcar sagaleedhaan beekuu dandeettu gadi fageenyaan har'a wal barraa baga nagaan dhufte callaa carcar. Baga nagaan nu eedan. Ayyee. Galeeyti bunyaan dabaduu goonaan ni gadaba. Gowa wala laaf daba garrimaa jala daba. Hurreetu gaara diddiga garrimaa dhoorkuu dide. Hurree gaara diddiga garrimaa dhoowwaa dide. Gowa dubbii diddigu. Gowa dubbii diddigu qaroomaa dhoorkuu dide. Gaala gadoon deeysanii. Gowa humaan beeyne biyya Oromaan geeysanii. Har'a studio OBS yeroo dhuftu kuno alangeen sadii wattee dhufteen. Akkasumas immoo kallacha addarraa qabda. Maal ibsuuf alangeen sadeen kun maali mee dura asirraa kaana? Alangeen sadeen kun alangee heeraati. Alangee heeraati. Kanaan nama aggatu yoo namaan dha'uu dhiise akkatti nama aggatte gadaa keessatti horii 100 kafalte. Akka nama jiraa jiru gumaa kafalte. Kun kaheeraati. Kun kaheeraati. Kaheera gadaa shanani inni nu waa shan qaba asirraa laal yoo lakkooyti. Waa shan qaba. Kun immoo alangee aadaadhaati. Kun kan seeraati kun. Waa sadii malee waa dhaabbachuu. Ka seeraa. Garaagarummaan jara kana sadanii maali? Heerri heerama. Heera bulmaata gartee biyya takkaati. Anka waan gadaarraa hin himuu danda'a ka biyyaarraa himuu hin danda'u. Waan heera gadaa kun alangeen ka heera gadaati. Kunis ka seera gadaati. Seerri wardiyaa heeraati. Aadaan ammoo fuudhaa heeruma. Waa sadeen kun hogguu taa'u alangeen sadeen kun amma ati yoo fuute siifi haati mana keetii ilmoo dhalchitan sadiin jan sadeen sunsummanii sadeen ambadaayyaa sadeen jiruuf jireenya kanaaf waa sadii hin deema. Bakka sadiitti maaf qabattee sadanuu qabachuu qabdamoo abbaan gadaadhaa hogguu deemu sadeenuu qabachuu qaba. Waa sadeen guutuu qaba. Nama niitii qabu nama joollee qabu ta'uu qaba abbaan gadaadhaa isaa wajji sadii. Addunyaan sagali ka Oromoon jettee qoostu kun bakka hedduutti hiikama. Sadeen ambadaayyaa, sadeen sunsummanii, sadeen jiruuf jireenyaa sagalimi. Heera fannoo sagalii kafanni isaan 99 ka juusanis asuma keessa jira jechuudha. Mee asumarratti kun maali? Kuni nyaata haati gadaadhaa warri abbaa gadaadhaa nyaata asitti naqxee fi kennite. Yoo araada tamboodhaa qabaate asitti gootee fi kenniti fi hogguu inni imala deemu. Kun amma Boorana keessatti kun Boorana keessatti araadaaf tamboo nyaatani. Kun immoo nyaatuma dhadhaa fi waan gartee tumaa nyaata gartee hin banne. Gaafa loon irraa hojjetamte. Gaafa miti buuda. Tole kallacha ofirraa qabdan kanatti na deemi gaa maaliif kallacha kaawwatte? Kallacha abbaa gadaatu kaawwatami? Ani abbaa gadaati. Akkamiin? Akkamiin jechuun waan gaarii. Umriin tiyya gahe abbaa gadaa namni filamu nama fagoo deemee adabsuu bare. Kan tala dubraatii wajjiin bulchaa bara tokko deeme ka dubbii heeraa seeraa bare ka intalti inni bara tokko wajjiin deeme san dubrummaan mana isaanii galte ka bifa bareedu ka dubbii heeraa beeku ka dubartii kabaju an kana ulaagaa kanaa waan hin guuteefin abbaa gadaa ta'ee filame. Ammoo abbaan gadaa ka amma jiru kun anarraa eegalee tokko ulaagaan guutu. Maali? Abbaan gadaan kijibuga dhuga dubbata. Maaliif jennaan ulmaa sirna gadaa keessa hin kunne nuti. Sirni gadaa jaarraa 19ffaa hogguu cabu gadaan kun akkam banne maqaa jijjiirratee malkaa tarraamuun bakka bu'e.
dhaloota dabarsuuf irra dhaqqabanii sirni wadaa'ii qoomaa hogguu malkaata raamuu cabsu raabaadorii bakka bu'e raabaadorii cabsan sirna gosaa bakka bu'e sirna gosaan ilaamsheeysan sirni wadaa'ii qoomaatti fufeeti dheengadda cabee jechuudha. Asaffaa eenyu Geetaachoo Asaffaa jettanii sirni wadaa'ii qoomaa kun Minilikirraa ka'ee haga Geetaachoo Asaffaatii jechuudha. Sirna wadaa'ii qoomaa jettiin Oromoon. Maal jechuudha? Sirna wadaa'ii qoomaa jechuun yoo ati irraa callifte na jibbite siin ja'a. Yoo dubbatte immoo na biltee siin ja'a. Karaa lachuu jalaa bahuu hin dandeessu. Furmaanni isaa kabarana dhufe kana akka yeroon fidde kana. Jechichi maali wadaa'ii qoomaa jechuun? Wadaa'ii qoomaa jechuun sirna gaa sirna bulchiinsa kanaati. Achirraa kaasee eega gadaan cabe. Gadaan Oromoo cabee mire. Gadaan Oromoo dhaalmayaan dabree bar himanaan dabree harkaa dhageettiidhaan katabameen jiru. Heerri gadaa Oromoo hin barreeffamu jedhaniiti gaafa gadaan cabu murteeffatte Oromoon. Hin waraabamu, hin katabamu, ni waga'amaa. Waga'uu beeytaa dheengee. Harkaan obaasan. Harkaan ijoollee obaasan. Ijoollee aanan dhuguutitti. Akkasitti eega kotteen namaa halkan adda dhaabbatte akka lakkoofsa sa'a Oromootti halkan sa'a walakkaa halkan sa'a lamatti abbaan ilma isaa daa'imaa fi dhadhaa fi aanan waliin naqee itti tufee waga takka qaalluun gadaa. Abbaan gadaa amma jiru marti wanni abbaa gadaa ulaagaa abbaa gadaa guutee keessan kunne waan ta'eef hunduu ulaagaan guutuu jettan. Ulaagaan abbaa gadaa kummee maal fa'a? Heerri kudhan gonfaa jira. Gubbumarraan sii deemamma. Barana banan Oromiyaa keessatti kurnan heeraa ka gonfaa jiru san keessa foolleen gadaa takka. Foollee gadaa san achi keessaa baasanii foollee gadaa jaaran. Foollee gadaa dura waan jaaramuu jira sirna gadaa keessatti. Kanaaf heerri kudhan gonfaa jira dho'isaa jira. Ulumaan sirna gadaa heera san keessa jirti. Abbaan gadaa kafilamuu fi ajajaa waraanaa ka biyyattiidha kan timjii eegu. Ajajaan waraana timjii eegu takka daangaa ka addunyaan boordara jettu kan difeensi ministeer ka jaan kan agarte abbaan gadaatii fi difeensi ministeer san achi keessa dabruu qaban ulaaga ulumaa sirna gadaa keessa. Abbootii gadaa hogguu yaamtanii dubbiftan ulumaan sirna gadaa kun maali ulaagaan guuttatee keessa kutu maali jaanii gaafadha. Namummoo waan garagaraa bare ani wanneen hin baratiin waa'ee aduutii fi waa'ee urjiitii fi waa'ee ji'aati. Waan kana neen shakka bayyanaa sanbatootii fi eenyu waan ka qabame kana. Ka qabame. Ka hidhame. Eessa? Keeniyaa irraa qabanii ka hidhan kan. Dabbasaa Guyyoo. Dabbasaa Guyyootii fi isaan lamaan shakkii qaba amma takkaawuu gammachuu kan yuunivarsiitii barate. Doktor Gammachuu. Doktor Gammachuu fi Profeesara tokko kan achitti barate. Warra Liiban jaldeessaarraa yoo baratan isaan kanaan shakki qaban sadeen kanan beeku. Waan sanii ala waan hin baradhe keessaa tokko jechuu ulumaan sirna gadaadhaa suni dirree baasanii basaqqeessatti himuun dhoowwaadha yeroo ammaa. Ammaa foollee gadaa waan keessaa baasaniif hangana dubbadhe malee anis hin barsiisu namni biraatis bayyanaa sanbatootis hin barsiisu. Maaliif jennaan hanga galmi qaalluudhaa bakka deebi'u amma gadaan Oromoo deebi'e galmi qaalluu deebi'e raayini Oromoo hin deebine. Hariiroo Boosaroo ragaa hariiroo Boosaroo jedhanii Boorana keessa jira. Ka oduu xayyaarri samii gubbaan dhufin hime. Makiinaan dachii tana gubbaa hin dhufin hime. Raaga jechuun sani. Amma hanga raayini bakka deebi'ee uleen bokkuudhaa abbaa bokkuu harka deebitee ulumaa sirna gadaa keessa hogguu tumani sirni gadaadhaa mijuudhaa jechuudha. Amma immoo deebi'e. Galmi qaalluutis deebi'e wanni nu hafemma akkuma Oromiyootti bara nammaan tana hogguu qabsoon tun dhuftee sirni wadaa'ii qoomaa cabu waa lamaatu duraanuu piroosesni isaa dhumate waa lama malee baankii fi taankii alaaf qeeroon cabsitee kuchiiftee amma baankiin maallaqa hin qabdu taankiin rasaasa hin qabdu. Sirni gadaatis kana jala deemee hogguu baankiin guutamte hogguu taankiinis nyaata harkatte achirra guutamaa jechuudha. Kudhan gonfaa jira amma
kanaaf wanni ati gaafii reefu na gaafatte sun hin himamu yoo qaalluun gadaadhaa himaa jee ni barsiifama. Qaalluun galmi qaalluu deebi'ee yoo jennu maalirra jenneeti? Eessatti deebi'ee akkamiin deebi'ee? Galmi qaalluu deebi'ee hogguu jennu gadaan hogguu cabu Oromoon harka duubaatiin gaduma fiitiin bulaa turte silaa dhaloota har'aatuu nun ga'u. Ammas Boorana gamas karaa Keeniyaa jiruu fi katti aanu kun gadumaan bulaa turan haga ammaa. Raaga qaalluutis isaan bira ni jira. Gadaanis isaan bira ni jira. Ilmaanuma Booranaa kanaa qaama tokko sabboo goona qofaa itti bulaa ture. Jimma gadaan bulaan turre eega gadaan cabe immoo duubaan ittuma bula. Wallagga, Shaggari, Baalee Diidaa, Gujiin ittuma bula. Hambaa habalee cittee tahee achitti hafee jechuudha. Tanaaf bakka sanii quba laanna hara Booranaatti. Achi jira. Wanni gadaadhaa kun isaan bira ni jira. Isaan kana akkuma sirni gartee gadaa cabse ka wadaa'ii qoomaa kun isaan kana maayitti diiguu hin dandeenye. Sirna gadaa Oromoo fi gadaa walumaanuu tokko adda baafamuu hin ta'u. Warri nu gabroonfate Oromoo dhabamsiisuu danda'e hin dandeenye. Kanaafuu gadaanis akkasitti dhabamuu hin ta'u. Waan kanaan irraa si ibsamma ummata waan kana dhaggeeffatuufis ifa akka ta'u. Hogguu sirni gadaadhaa cabu sirna kana deemneeti barreeffannaa jennaan qaalluun gadaa dhoorke. Sirni gadaadhaa hin waraabamu, hin katabamu, ni waga'ama. Bakka sadii jabeeffannaa sirni Oromoon baduu jeen qaalluun. Sammuu dubartii keessatti, sammuu ijoollee keessatti, dikee keessatti. Achitti awwaallannaa yoo nuti har'a deemnee barreessine namaan nu duraa fudhatee sirna keenya kana diqaaleessaa. Diqaalee jechuun oota daalattii jechuudha. Akkuma barametti hin jedhiifama garuu. Lama naa galti sadeen keessa mataa sammuu ijoolleef sammuu dubartii keessatti yoo jedhamu namuma bira kaa'annaadha. Achi dhiifatan. Dikee keessatti ka jedhu kunoo akkamitti. Kanaaf ammaan tana maaliif jennaani anu akka kana na gaafattuuf. Dikeedha hogguu yeroo san keessatti jaarsa umriin ture. Manguddoo bira kaa'anna wajjin manguddoo yeroo san inni dhumti. Malaan bishaan waaddee Oromoon. Dubartii namni ajjeesu. Ijoollee namni tuqu. Sila akka yeroo Oromootti jaarsanii hun ajjeesan. Kuusa seenaati. Yeroo san keessatti jarri abudoo namaan qabu ni fixanii tanaaf achi dhiisan. Kana mallattoo fi asxaan kanaa. Dikee jaarsa jedhanii ibsuu isaaniiti. Jaarsa dikee jedhanii ibsan jaarsa umriin ture. Amma waan tokko hogguu dubbatu ragaan waan kanaa maali jechuun faanis ni jirti. Ijoollee fi dubartii bira jabeeffatuun dubartiin hogguu gaa'ila halkuma cidha hariiroo bal'oo guyyaa godhatan kun silaa cidhanii beektan amma irra guddaan namaa aruuzaa fi sargii beeka. Aruuzaa fi sargiin maqaa Oromootii biti. Kitaaba keenya keessa illee jirtu. Kamtu jira? Cidha takka. Halkuma lama. Gaa'ila sadii. Hariiroo bal'oo afur. Guyyaa balachuu shan. Fuudhaa heeruma. Lakkaawwaniin fixan Oromoo keessatti. Oromoon tun wahuma nama maxxantee jiraattuu finna ajaa'ibee waan. Afaan siin liqeeffatu abba dhabe malee laalamma afaan warra cararka nan beekuwan. Sigalee ogguun dhagahummoo marriage huma jaan. Sigalee fuudhaa heeruma. Fuudha huma jaan amma agabbaa kalee huma jaan afaan Amaaraattis gaaf tokkoon dhagaye. Amma kanaa achi hin qaban. Kaniin lakkaa'e kun hundi jechuma san bakka bu'a. Hundisaa. Maaliif janaan namni hogguu gabroomu waa sadii hin gabroomaa beekta. Afaan kee kana afaan isaanii jijjiiran. Aadaa tee balleessanii tasaanii bakka buufatan. Akka galmee addunyaa keessa seentuuf.
biyya maqaa keetii yaamamtu jijjiiraniiti akka namni ragaa isaanii bahu godhan bara dheeraa keessatti. Sadeen kanaan garuu Oromoon waa shaniin gabroomte. Shanan. Sadeen ilmi addunyaa tanarra namni yoo dhabe gabroomu afaanumaa fi aadaa fi biyya. Nuti imma Finfinnee tana Addis Ababaa janiin. Hadaamaan Naazirit janii jijjiiramoo jijjiire bakka iyyuu akkasumatti jira haa jiraatu tiriisi garuu hin dhayitu. Gommaan qabdu dachiin ka diqaatee deemtuufi. Amma afraffaa ka Oromootti hin gabroonfatan magaalaarraa nu dhiiban. Magaalaarraa nu dhiiban. Namni magaalaarraa dhiibamnaan daldalaan adda bahee hiyyoome nama jala kufuu qofaa isa mudata. Barnootarraa nu dhiiban. Namni yoo hin baratin gaafii mirga isaa gaafachuu hin danda'u. Shanan kanaan gabroo kana keessa dabarree arraas geenya. Kanaaf rabbiif galannee haa ga'u warra ijoolleen Oromoo baratte. Haasaan nuun tare callaan. Achi as dhuftee keetirraa yoo ta'u dubbatiin haasaa keessa lixnee wal qabatee nuun qajeele beeki. Callaa carcar maqama keeti. Maqaa kiyya maqaa haatiti janaa baafte abbaanis maqaa namaa baasa haatiin maqaa namaa baafti firri maqaa namaa baasa ilmi namaa dhalatee torbaanitti maqaan isaa baaf. Maqama dhaloota keeti callaa carcar. Maqaan dhaloota kiyya maqaan dhaloota kiyya kan abbaan kiyya naa baate Izmun Hajar dhakaa samii bu'e. Maqaa kee ka abbaan sii baase. Kanaatiti janaa baafte callaa. Kammoo Oromoon aadaa qabdi heerri karaa goorooti aadaan goorannoodha. Warri akka warri amantiitis kan namaa baasu ni jira. Awwal jeennaa baas. Sadeenuu kiyya kanin irraa filadhe callaa. Carcar biyya. Carcara biyyaa fi akaakilee kiyya. Maqama biyyaa sanaan kan mogga'e. Maqama akaakayyuu keetitti. Maqama. Maaf akaakilee nuuf waamtire? Oromoon abbaan keemma yoo ati abbaa isaatiin if yaamte jaalata. Kun heera Oromooti. Biyya namaa keessatti illee maquma keetii fi maqaa akaakoo keetii himta malee maqaan abbaa keetii jidduma tana jira. Kanaaf kun aadaa Oromooti kaleessuma Oromoon irra turte. Oromoon bar maqaas jaartis maqaa jaarsaatii jaamti. Calii cala gaafa biitti cabxe. Gadaan cabee kun hafe malee intalti maqaa abbaatii yaamamuu eegalte malee hundinuu maqaa Oromootiin yaamamte. Garuu dubartii lama qofaa sirna gadaa keessatti maqaa jaarsaatiin yaamame. Waliigaltee jaarsaatiin. Jaartii Oromtichaatii fi jaartii Salaalee. Hayoomeetoo Harallootii fi Gileeyyee Galaw. Gileeyyee Salaalee ta'uu qabdi silaa isiin. Gileeyyee Salaalee. Maqaa jaarsaatiin yaamamte Gileeyyee janiin. Gara seenaa itti as deebina. Keessumaan nu tara dubbiin kee yoo xiqqoo caafii qaban. Hayyee mee amma ani sagaleen si beeka. Callaa carcar. Har'a qaama wal arginee onni jenne. Dhalootaaf guddinni keessa tureyyuu. Carcaruma keessa ture. Carcartuun afaan ammaatiin eessa jirti? Maal waan jedhan kan? Waan Harargee dhihaa keessa jirti. Bultum odaa bultum. Carcarachi. Achi dhalattee guddattee. Achuma turte aga yoonatti? Achi ani baroota mootummaa waraar kana eessa turte? Bara sirna wadaa'ii qoomaa kana. Wadaa'ii qoomati kun egaa. Gaafa namaa wambadee jedhan san. Oromoo wambadee mi waatu nu duraa bade jennee waan nu duraa bade barbaaddataa baane. Haga eessatti baane? Oromoo muka san ture. Bara 2005 karaa biyya carar deeme. Carar maalin? Carar jechuun karaa warra adii jechuu afaan Oromootti. Carar jechuun warra adiif maqaa kenname? Akka warra moo callamatu jedhaan? Lakki callaa odoon ta'ini sirni gadaadhaa heera hedduu if keessaa qaba. Baqataas isaan tutumeen jeebar Yuunaayitid Neeshin jantan agartee warra nama fudhatu kana addunyaarra hin jiru gaafa Oromoon tumte sajjarri ifiifuu wal fixaa jira. Sun kitaabaa fi hisaabaa jira. Amma kuni warar jechuun nama gurraacha. Marar jechuun diima. Carar jechuun adii. Kuyyoo baqatee namoonni bifa kanaa qabu nu dhufe hundaa'uu odoo bifaafne qalamaan addan baafne ni simannaa baqataa kana. Jettee heera baqataa keessa jira kun jechuudha. Oromoo akkasitti matee lafa kaate. Anis saniin yaamaa jechuudha. Saani looniitu hogguu maqaa yaaman gurra dhaabaami.
Durum Oromoon akkana jedhee waama. akkas jee yaama. Warar maaliif carar jettee? Warar gurraacha. Marar diimaa. Carar adii. Warri kuyyoo biyya isaaniitii rakkoon irra geessee kabaqatanii biyya teenya dhufan taate addan baafnuu jaan. Akka namaatti simanneeti qubsiifnaa jaan. Siitiziin kennituuf bara Oromoon bara 5 dabarraan lammummaa kennitiifi. Namni baqatee hogguutti dhufe. Duruma qabdii. Maqaan kunillee waan Oromoo keessa jira jechuudha. Waan Oromoo keessa jira. Achi biyya carar turtee achi as deebite amma. Achiin as deebi'ee dhiyootan. Waan bareeda sagalee ittiin si beeku jira. Geerarsa haa jedhamu darashee haa jedhamu har'a sirraa adda baafadha malee. Dhaamsa gugurdaa yeroo sagaleen dabarsitu YouTube irra hin deemaa akkasumas immoo namni soolii daddabarsee karaa namaatiin na dhaqqabee kadhagahee jira. Dhaamsa gugurdaa waan aadaa Oromoo kana dubbatu. Mee dhaamsa san akkaatama yoo san sagalee kee an beekuun amma takka daawwattoota dhageessifneeti irraa haa dubbannu. Geerarsaa wanni sun. Lakki geerarsaa miti. Mirrigaa jaama. Oromoon Booranaa Bareentuu keessatti akkatti waa ibsatu qaba. Mirrigaadha jechuun waa hedduu if keessaa qaba. Nagaya labsa, lolaa jira akeeka, nu baasa hima, nun baasuu hima, irreecha sadeenii wal qabata. Kanaaf mirrigaadha kiyya. Geerarsi kan nama arbaa ajjeesee leenca ajjeesee jaanii Oromoo heerree waa ajjeesuu kan Oromoo biratti Oromoon heera qabdi. Kan lolarraa hogguu deebi'ee duula bobbaan faarsanii gala faarsanii janii faaruun tunis akka qabdi mirrigaadha kiyya. Ati bakka tan barba mirrigaan kun rogo hedduu seena. Mirrigni kun yoo mirrigama. Hogguun mirrigamu yoo jilli walitti qabame. Hogguu baallii jijjiiran gaafa seera tuma mirrigaan mirrigame gaafa seerri xumuramu mirrigaan mirrigame gaafa heerri tumamu mirrigaan mirrigame gaafa immoo gartee cabne dhufees mirrigaan mirrigame jechuudha. Kanaaf mirrigaan tuni gaaleeytii damee hirna damee gandisa osooni gowwaan taa'uuti qarri dubbii fannisa. Gaaleeytii funyaan daba dhugoonaan ni gadaba gowwaa wallaalaaf daba qarrimaa jala daba galagadoon deeysanii gowwaa humaan beeyne biyya ormaan geeysanii hurreetu gaaraa diddigaa sagaarrimaa dhoowwaa dide hurree gaaraa diddiga gaarrimaa dhoorkuu dide gowwaa dubbii diddigu gowwaa dubbii diddigu qaroomaa dhoowwuu dide dunfura jaldoo biiroo gafilaan keeysan jirre bitimee xiqqoota kormi keeysan jirre lammii bobbaa jaldeeysaa ta jiraan keeysan jirre cinaan dubbii hoffee kijibata dhugaan keeysan jirre bobbaa jaldoo wallolee booyiraa garaan gununa bobbaa jaldoo wallolee booyiraa garaan gununa bobbaa gaala wallolee hooggana garaan gununa lammii walii gaachenaatii wal dhabe hayyoota Oromoo garaan gununa galagadoon deeysanii gowwaa humaan beeyne biyya Oromaan geeysanii yaa citaa diida bookee arsiin gamaan si dheechifata gamanaan ammoo ituu si dheechifata rabbi obbaasii godhe intala abbaan doofaadhaa ati beeyteen heerumtu abbee beekee sin kennu rabbi haftuu si godhe shananoo boona kiyya ilmaan shanan bareentumaati shananoo boona kiyya shanan bareeda kiyya 11 ilmaan booran ilmaan adeerran kiyya warri saree sagalii karra cufaan jirjiru warri dubroo sagalii mooyyee tumaan jirjiru warri hayyuu sagali ka beekaan saanii 99 heerri galeen jirjiru gammoojjii rokaan jige gufuu malee waan hafne gufuullee ibidda gube daaraa malee waan hafne daaraa qilleensa fuudhe biyyee malee waan hafne
لمي ولي فينجلي لمي ولي فينجلي وممودان ملي بدني بوسان كبو هو جنريرن كبو oromoo dubartii gondar bultee waahima gowwaalleen kaayoon qabu nama marii isaan gahatee waahima dhakaan gaaraa ka'egaa lafa bu'uuf gulufa ibiddi gaara gubees raaree gubuuf gulufa yaaraaree maan dirmanne osoo gaarrin gubanne gaarri keenyas gubatee gaariin biyyaa baqate biyya baqatee namni haqa isaa falmate galagadoon deeysani gowwa humaan beeynes biyya ormaan geeysani eeysubni gaariin ameeysa guyi hin qabne eeysubni gaariin ameeysa guyi hin qabne adeerri badaan ammoo duumeeysa rooba hin qabne wanni tanarra hamtuuta tanarra baddu fira walin dhageenye lammii waliin galle tunuumamuudhaan hin malle akka dubbii duriiti hijaammoo feeysu turri dhaloota amma akka foon dirraa walumaan jirra jeen baay'ee galatoo dhaamsa gurguddatu kanaan darbaatiin ture bifuma kanaan uummata illee barsiifataa ture jecha Oromoon jilarratti dalaga irratti immoo darashiin mirrigaan immoo sirnuma mirriga barbaachisu irratti akkasi dhaamsa barfataatiin as ga'e jechaadha uummanni kun. Akkasi dabale gaafii reefu na gaafattee jiru. Heera gadaadhaa san gartee bakka sadii jabeeffatan hogguu jennu Harargee tana keessatti waan tokko jan oofi balaa karaa masalaa jan. Hiikaa qaba wanni kun bakka san waatu jira gaaleeytiin tunis naannoo sani gaaleeytii damee hirna damee gandisa osoo gowwaan taa'u qarri dubbii fannisa wanni janiif saniif amma kantu jira kan amman tana fugugiinsi haa qaarsu jan fugugiinsi haa qaarsu hogguu jan namni abaarii saya malee abaarii miti akka wan kana Oromoon hin daganneef jetti Oromoon fugugiinsa haa qaarsuusan gara mul'ataa duuba galma gadaa mootummaa fugugi kalmaan humbannaatiif ilmaan qallooti karaa kan amman tana hogguu karaa Harargee bahaa gad deemtu Harargee dhiyaa deemtu ijoolleen horii tiisitu way jetti haroo laga yaabata hamaarri waraabbata willeetti qadaadada willeen katabaa qabdi sunuu ajabaa rabbii jan ijoollee keessa jabeeyfachuuf si galee tanaaf sirna gadaa hin badu mataama ijoollee keessaa fi dubartii fi dikee keessa dhiifannee wanni janiif dubartiin hogguun talabaaftu hayoomeetoo bariitee gargaarii galloo janiiti helleen baasan hayoomeetoo jaartii oromticha haadha booranaa bareentooti bariiteen haadha shanan bareentumaati wanni Oromoo tanaane akkanatti argaa dhageeytiin walitti dabarsaadha Oromoon sirna gadaa osoon hin alagaan dhabamsiisuu hin dandeenye arraas gahe kanaaf rabbiif galanne haa ga'u jaarsi umriin ture san wanni ji'u amma jaarsi gaani mirriga hogguu mirrigu calanqoon ta durii kattaan ta durii miti calanqoon tama durii kattaan ta durii miti caffeen tama durii gaangee fardi ka durii miti heerri kanama durii duuba bulchaan ka durii miti duraanuu bifaafdu ta kunoo qeeyroo iccitii tee jabeeyfadhu akka ilmaa weenni duraanuu bifaafdu ta iccitii tee jabeeyfadhu jaarsi hogguu taa'u beeyte Oromoo waan kana dubbataniif si galee kunga akkasuma golii Oromiyaa 11 ilmaan Booranaatii fi 5 bareentumaa keessatti wal fakkaata akkatti ibsatanii garagara yoo ta'e malee yookaan gartee qoosaan himate yookaan gartee maasiin qoon himate akkasuma dabraa ture amma kanarratti gaa ergaan
bakka seera fi heera Oromoo achi jabeeffatu laguu Oromoo safuu Oromoo achi jabeeffatu waa hedduu if keessaa qabdi. Darashiidhaan dhufna amma. Darashiitti hogguu dhufne. Way harmalloo harmishanii harmalloo harmishanii haasheelleen harmalloo doo fayyaaday haramu jira bara kaafi jira. Way haasheen harman qabdu haasheen harman qabdu dhaloota moo aanoleedhaa fayyaaday imaamtuun moggaasan jiru. Anoleen ati boontu kukumii lola daagaa eentu haasheefa beeyse warra boosangeeti gaa eenyu fuudheetti geeyse goobanaa dacheetii ho deddeemtuu dhageeyse deddeemtuu hoon dhageenye odoo deemtuu calankottuu nageeyse lachuu waliin tuqa hima. Gocha anolee fi calankoosan achitti akkasii waliin tuqa. Way jarri nu gabroonfate gaggabaa bakka gilaasoo fayyaaday jarri dandehee nu gabroonfanne kukumii lola daagaa Oromoo wal kilaafoo fayyaaday saagare saagare siree amboo saagare saagare siree amboo tunis dubbi qabdi amboon tunuu mataan isii dubbi qabdi. Saaqaree siree amboo saaqaree jaartii karrayyuuti haadha baasoo dullachaa salaalee ilma dullachaatiimi sigalee saaqareen tun saaqaree siree amboo jechuuni heerrin tuqamin ka gadaadhaa ammallee mijuu taa'u karrayyuu fi salaalee keessa jira waan awwaalaniif waan irra taa'aniif qaba guyyatti eegu jiran kan tuqamin ka dhukkuba tokko hin qabne hunda vaayiresaatti tuqee jechuudha vaayiresa jedhanii warri biyya carar vaayiresa warri carar jechuudha Oromoon dhukkuba hin qabdu namaan nuffite malee qilleensi keenya illee qilleensa fayyaati uummata akka Oromoon dhukkuba hin qabdu dhukkuba kanaa fi kijibaa fi waan garaagaraa liqii namaa tanuu dhuftee jira san amma galchuun dhiyaatte liqiin namaa galuu qabdii mire yookaan warri baankii illee bar baankii rabsi jedhanii sirraa dhabu amma san galuu geessu akkasii. Akkanatti kosiifaa keessatti hafee dhaamsa akkanaatiin faa walirraa daddabata. Jaarsi akkasi gaa mirrigaan reefu darashiin reefu akkasi gururi'uu guungumuu alaan aluu baannatu dhaammatuun jantun jabduudha jechuudha. Maal isaa qaree siree amboo sani waan gaafa shaggar kana cabsan kun cabee jala kufe waan jamee fi bar eenyu wasanoo diidoo dhaamsi wasanoo diidoo baadiyyaa gammoojjii hunda jira bar wasanoo diidoo kana jejanii waan san gaafa siikanii jiran maasiin qoodhaanii hogguu dhaamsa dabarsu amma kanamnitti sirbu kanaame waan kun ammatti sirbu kanaame ka gaafas dabre dhaamsi wasanoo diidoo farda gurraacha lagarra kaachisanii hinxooxxoo gubbaatti falaanu nyaachisanii jedhaabee amboo keessatti hararge quba gallaate ejersa ruufaa bakka janda geeyse ejersa ruufaattis falaanu nyaachisanii gammadaame falli bashalee jennaan mindinoo mittilewu jennaan gurbichoo jijjiiri kaasirba jeen farda gurraacha lagarra kaachisanii qoricha noon jibbituu sasaachisanii qoricha naan jibbitee maqaasaa baree tanaanaarinii biyyaasii bahee gaafa saraagaa wasanoo diidootiitu baqataa amma Oromoo addunyaarra facaate sana isaa gaafa saraagee jette Oromoon abbaan gadaa akkasitti natti hime dubbiin tun fagoo taarra himanii fi taarran himnee jira taarran dubbanne immoo taboruun callifnee jira sangaammaan tana warra dhiyoo tana
foollee gadaadhaa kurnan heera oromoodhaa gonfame heerri oromoo torba dameen heera oromoo 1777 kudhan irraa irreesse kudhan irraa irruu malee 63 karraa maayyii olaala kanumarraa maayyii fudhanna 1777 kana keessa kudhan yoo irrifne 1100 torba jenna 1777 kanarraahi kudhan ukkaamsina maaliif ukkaamsina immoo kudhan heera cuqqaalamee taa'u sani hogguu gadaan bakka deebi'e malee hin banamu san waan foollee keessaa baasan foollee dura bar gaammee gadaati ijaarama gaammeen gadaa timjii eeyti daangaa eeyti foolleen ammoo akka wanni daangaa eeguu fi gaammeen gadaa yoo eegumsi timjii hagaan daangaadhaan jiraatin walqixaa daangaa ta'a mala dachii oromoo akka ciraa walii oofanii oromoo dhabamsiisaa dachiisitis dhiphisaa akkuma bara nama harkaa waliin dhoofne 1777 jennu kuni heera oromooti heera jechuun immoo ammayyuu warrumti cararkuun fide afaanumatti naa himte fayyadamaa yoo rabaayise warri cararkuun fide isuma amma keewwata meeqa kaa'ee ittiin seera keessatti tartiibeffatee lakkaawatu kanatu dura oromoon qaba jecha kana dura oromoon qaba heera fannoo sagalii kafannisaan 99 muraa akkanaa boqannaa akkanaa tokko akkanaa jettee oromoon duraan itti bulaate maaliif jennaan burcuqqoon tunillee mana isa keessatti heera qabdi oromoo biratti waan akka oromoon raawwanne hafee hin jiru oromoon heerri kuni heerri oromoo torban reefu siime san 4 oromoon ifiif bulti 3 hariiroo gara biraatti bulti 3 hariiroo gara biraa saniin siime tokkoffaan heera rabbiiti lammaffaan heera samiiti sadaffaan heera dachiiti waan dachii tana gubbaa jiru waan lubbuu qabaa mukaawwa hunda dabalatee ta lubbuun qabne waan nuti laallee ijaan hin agarre ta qaban hin xiinne ta muran hin dhiine hundaaf oromoon heera qabdi hanga dhakaa ga'utti heerri isaa boqonnuma saniin lafa ta'a yoo sirna gadaa deebinee sirni gadaa dachii oromoo tanarratti oromiyaa fi oromoo jiddu deebi'e gaafa afrikaatii miti addunyaa tanaafuu heera takkaan harkinii as ba'uu ta'a. Mee heerri kun amma barreeffamee silaan jiru akka reefu jettan kana mataa namaa keessa jira. Akkaatama jiru sanaan odoomuu irraa hin hir'anne yeroo ammaa kanatti argamee bulchiinsaaf ooluu hin danda'a. Akka gaarii dandeenya. Ni dandeenya. Namni guutuu siidhaalee harkaa qabu amma hin argama. Ni jira. Guutu jira. Mee fakkeenyaan si maa gaafadhu callaan dhiifama. Waan amma nu himtu ka aadaarraa akkas keessa gadi fagoo nutti himtu kanaaf bu'uurri beekumsa keetii waa'ee aadaa kanaa maali? Eessarraayi? Gadaarraayi. Gadaa immoo akkamitti umrii kee kanatti guutuu isaa dhaqqabdee waan kana irraa baruu dandeettu carraa isaa akkamitti argatta? Waan gaarii gaafii gaarii wanni dhalootaan dabraa ture. Dhalootaan dabraa ture. Abbootii gadaa warra gadoome ka jiru kanaatu Hasanoo Roobiyyoo ka jedhan kun dhiira 9 qaba. Intala dubaraa takka qaba. Ilmaan 10 dhalchee jechuudha. Garuu ilmaan kana keessa ilma tokkicha qofa barsiisa. Ittiin rakkataa ture an sammuuti jaan. Ijoollee taammaan barsiisa. Hogguu ijoolleen taan dhufte akkanuma jaa. Ani immoo waliin na barsiisa. Maaliif jennaan namni inni ijoollee isaa abbaan amma ijoollee horee tana keessa ka injineeraa, ka boru sadaqaa kadhatu, ka waraanaa, ka hojii garagaraa qabu dalagu hunda ni beeyte Oromoo irraa ga Oromoo keessatti. Manarraa gaxee gala raayini. Laal ijoolleen ganama gabbaatee hogguu haa taphattu biyyee faa tuullattee tokko biyyuma namaa tana fudhatee iyya maali hogguu janii haadha abbaan gaafata naaqicu didanii haa tuullatuu jettiin ijoolleen ilmi kun boru sadaqa kadhata hadaraa akka fuula namaan dhaabbanne jee ilmaanit dhaammatee deema. Oromoo jechuun wanni Oromoodhaa hin tuqamne amma dura
Bahara hin dhumtu. Garuu nama sanoo Roobiyyoo kanatu nama beekumsa aadaa qabu. Inni abbaa gadaa ka gadu karraa bu'ee baallii jijjiiree taa'u. Hayyuu godaa ka jedhan sani. Hayyoonni dhufee waan itti qaratu. Hayyootuma qofaa isarra barata. Annama kanaatu ilma isaa tokko wajjin barsiise. Isarraa hin waan kana fuudhe. Maal jette Oromoon? Sirni kun iboo bilisaayii siin jetti. Bilisoomsii siin jetti. Gaafiin ta'e gaafii sirriiti jechuu barbaade. Eeysaa fuute eeysaa fidde warri cararkunu evidensi jedhame. Kanaaf akkasitti wanni kun tartiibumaan akkasitti ta'a. Jiru Hasanoo Roobiyyoo hin jiran. hin jiran. Waan gaarii gaayoo akkana isuma warri cararii jettu kun oriijinaal jedhan san argachaa jirre jecha odeeffannoo namarraa dhufe namni sun nama aadaati innis fidee ati irraa fuute jechaadha. Dhaalaa aadaa taateerta. Kallachuma ofirraa qabdu kana hiika baruu barbaadan har'a. Lakkaa'e. Maal? Waan as gubbaa jiru kan akkanatti. Shaniimi? Ol dheeraa kanaa wajji. Shani. Kun shanan odaa Oromooti. Shanan gadaa Oromooti. Shanan qubeen harkaati. Waa shan if keessaa qaba. Kanaaf heerri odaa shanan kana jalatti uumame. Heerri Oromoodhaa jalqabaaf jaarraa 13ffaa seensa jaarraa 14ffaa amma warri tokko seenaan tuni taniin ani muqofaa sirrii jechuu hin danda'an. Wanni harkaa dhageettiin turte dhuftee ammoo jaarraa 16ffaa hanga gartee araddaatti qabalee amma jedhan kanatti sirni gadaa qaatatti bulee wal gaheeraaf seerri. San dura Oromoon seeraan bulaa turte. Jaarraa 13ffaa dura. Asaasni jaarraa 13ffaadhaa eegalame jaarraa 14ffaa keessatti hujii isaa miila baasee ka'e damee baase. 15ffaa keessa qaata wal gahee dalagaa eegale. Dhibbatti immoo jaarraa 16ffaarraa ka'ee odoo itti deemaa jiru 19ffaarratti cabe jaarraan waan sirni gadaa. Bakka illaan qabnee jiraan siin jee. Amma Karrayyuu keessa Boorana kana keessallee ni jira. Garuu vaayireesni yoo itti gufatee yoo itti gufate. Abbaan gadaa kophumaan deemuun tanaan hin deemu ta duraa. Sa'aan hidhatu. Tunuu gartee qaalluun gadaa hayyamuma amma eebbifame garuu. Xayyaara yaabbattee deemuu ni danda'a. Gaangee yaabbatu abbaan gadaa. Kun hundinuu Booranaa fi waan keessa jira ammaan tan naannoo Karrayyuu keessa. Odaan ati irraa na gaafatte. Odaan kun ka heeraa fi seerri jedhee kallachinis wahuma kana ibsa. Mallattoo abbaa gadaadhaati. Seera isaa baruu barbaade. Seera kam eenyutu kaawwataa yoom kaa'atama maaliif? Bara 8tiif kaa'atama kun. Eenyu kaa'ata? Abbaa gadaattu. Maaliif kaawwata? Wanni godhu abbaa gadaa ta'uu asxaa fi mallattoon isaa baallii hogguu fudhate kanaan ibsama. Sigalee ani hogguun deemamma abbaa gadaa ta'uu kiyya na beekanii jechuu. Abbaa gadaa eeysaati jedhanii haatti rakkatanii malee amma faagaa dadachuma darbamoo kama abbaan gadaa duraa kaawwate kaanitti gadamamoo ni tolfama baalluma jijjiira abbaan gadaa. Ani ammaan tana bara 4 fi ji'a 3 naafi. Dabarsuuf. Sa'a yoo baallamni boru guyyaan baallii dabarsu boru ta'ee xiyyaarra dhume an arrumaan gadhiisa. Sa'a takka dabruun qabu qaalluu gadaatiif boruun eega. Nama tokko kana booda jiruu jira kaanaa fi heera adda eegu. Ummata irraayis kana eegu heera irraayis kana eegu. Heerri gadaan bule gadaan heeraan bule. Kanaaf kana eeguu jira. Isaa fi qaalluu gadaatti barii boru. Tiin eega malee an bakka tanan dabru. Amma sa'aa boodaa geenyeemi. Sa'aa boodaa tanarratti kaleessa yoon baallii jijjiire guyyaan dura fuudhu. Sa'aa san sakandiin dabarsuu jechuudha. Callaa nama abbaa gadaati. Akka amma jedhan kana akka amma nu ibsaa jirtu kanatti gaafa guyyaan dabarsitu ga'e. Namni itti dabarsuuf qopheeffatte tartiiba isaatiin qophaa'ee jira. Caasan akkasii qaalluun tartiiba kana walii ittiin dabarsuuf waliin hojjetan amma wal quba qabdu.
biyya cararii dhuftaatu. Achitti nama tokko kaniin gartee qopheessee jiru tokko umriin hin geenye mucaan jabaadha. Umriinis dirqama umriin ga'uu qaba. Bara 38 ol ta'uu qaba. 38 irraa kaasee umriidhaan mucaan achi hin geenye nama jabaa ijoolleedha. Itti guddata sun. Kun immaan tana gartee wadaay galmoo kormoosoo kan gadaan irratti cabeen beeytame fugug bahaa Harargeedha. Warra isaaniiti gurbaan amma kaniin naannoo Kanaadaadhaatti ulaagaa sanni guuta jee ilaale. Kan birootis ni jira. Nama lamaan san keessa waan barsiisee akkatti deeman milkii gadaa kiyya keessa dhufte mijjaa kiyya keessatti mijjaan an hammaadhe toltuu dhufte ni galmaawaa jechuu gadaa kiyya kana waan hin keessa dabarse. Eenyurraa fuute? Ani namarraan fuune ammaan tana fiifuu jala qabachiif. Bakka kam? Kanaadaa. Kanaadaatti amma jalqaba Oromoon ammaan tana biyya namaa keessattis koominitii baananis jaarrattee waan Oromootis aadaa gadhiisanii gartee dikee gadhiisan malee aadaa gadi hin dhiisanii abbaa gadaatis godhannee waan gadaatis ilmaan keenya kaas jiru akka barsiifannu jetteeti qophii kanaa qabdi. Hedduu bareeda. Anis nama saniin akkasitti qopheesse. Kanaaf wanni irra deebina odaan shanan kan heeraaf seerri jalatti tumame. Odaan jalqabaaf seeraa fi heerri jalatti tumame odaa roobaati Baalee keessa. Baalee hogguu jan Oromoon hundi ni jaalatti. Waan kana nama gaafatte hin beeku namni akkanuma jaalatu malee. Waan Baalee hogguu jan Oromoon jaalattuufis siifiin himaarra. Dubbii fi dubbiin dhufte gaarrayi. Baalee hogguu jan Oromticha xabboo achi dhalate. Booranaa bareentooti madda walaa buusanii dhalate. Nuti chirraa kaane madda walaa buutanitu bishaan keessaan dhufne. Sun seenaa dharaa. Waan nuti hin qabne. Xabboo Oromoo achitti dhale? Oromticha achi dhalate. Madda walaa buute. Heeraaf seerri Oromoolleen dura odaa roobaatti tumame. Odaan lammadaa ka jala tumame odaa hulleeti. Achuma shaggaritti ol dhihaata. Sadaffaan odaa nabeeti. Afraffaan odaa bisili. Shanaffaa odaa bultumitti tumame. Golii Oromiyaa kana keessa heera gaafa bultumii waliif fidatan heerri ka bultumitti tumame santu fudhatame. Kaan 363 irru. Yoon dogoggoruu baadhe. 363 irru. Heerri odaa roobaatti tumame. Seerri achitti tumame. Ka odaa hulleetti tumame. Ka odaa bisilitti tumame. Ka odaa nabeetti tumame. 363 irru. Kan odaa bultumitti Awsa'idiin tumame takkaa iluu takkaa kume namni ja'aniin hin tumame qaalluu gadaatiin achitti guutuudha kun. Maaltu isa irrisee jennaga? Maali wanni irraa irruun ja'a namni? Tokko heera dubartiitii fi heera ijoollee tumaniiti odaa afranitti heera maraataadhaan tumne. Tokko ji. Lammada dhakaan gaaraa ka'ee yoo dhufee ilma namaa ajjeese guma akka falama. Heera san hin tumne ka odaa roobaatii fi odaa hulleetii fi odaa bisilii fi odaa nabee tumame. Lama ji. Sadaffaan jawweeyyoo nama ciniintee ajjeefte gumaanni kafalama. Heerri hin tumamne heerri kun odaa afran kanatti. Afraffaan hiddalatiinsa maqaa kiyyaa keetirraa kaafnee aadami galchuuf lakkooysee hogguu ka'u aadam ka biyyeeti biyyeen tarabbiiti janii fitan. Heerri odaa bultumitti Awsa'iditti galamsa tumame kan odaa bultumirra ga'e aadam ka biyyeeti biyyeen ta bishaaniiti bishaan ka qilleensaati qilleensi ka quduraa quduraan tarabbiiti samii
jahan bira lakkoysi dabruun ta'u jette Oromoon heera gadaa keessa samii torbaffaa waaqaa jira. Jaaffaarra dhaabbatu qabaa jee Awusayid akkasittume ilu takkaa hukumeen. Awusayid kun qaalluu Oromooti. Qaalluu Oromooti abbaa heera gadaa kana katume. Yoom ta'inna barri kun ammoo tilmaamne. Jaarraa 13ffaa seensa jaarraa 14ffaati. Kuni tume bar heerri eega tuma seerri seera sandura seeraan tuma bulaa turte Oromoon bakka ijumattu. Kanaafi heerri bultumitti tumame fudhatamee kun dhiisanii odaa bultum kiiloo 4 sirna gadaadhaa godhatanii masaraa mootummaa qaba. Nama tokko gaan kana kaase asuma keessa waa dabarfan cidha sooreysaa keessa qomataa wal fuuti jedhani. Warreen hayyoonni Oromoodha kan Oromoon mootummaa iddugalaa mootummaa federaalaa sirna gadaa keessatti hin qabduu jedhan tu jira jedhan warri waa barreessu. Hin agarre ammoo niin dhagaye dhageeytiin ragaan taatu. Ammoo namni itti dabala malee wanni dubbatan tun numa jirti beeka. Bakka sadii qooddatu qabdate waan dhageeyse takka. Ta duraan fudhatin, ta boodaatis hin fudhatin, ta jidduu tanaa fudhadhu lafa kaa'ee ragaa irratti eeggadhu. Kanaafi Oromoon ni qabdi sirna gadaa keessatti masaraa mootummaadha. Oromoon amma hogguu odaa dheeytu. Odaan Oromoo 9 shanka gadaati 3 ka eeybaati. Kan afraffaadha ammoo kan amantii waaqeffataati ka caffee qurroo. Akkuma muslimni masgiida qabu kiristaanni cherchii dhaqu waaqeffataan amantiin gaafas ta waaqeffataati beeka gaafas eegas dhufte. Ta islaamaati fi ta kiristaanaatu eegas nu dhufte bar. Eegas dhufte. Amma gaa manni amantii waaqeffataadha odaa caffee qurrooti. Eessa? Bakka iyyuu jira. Bakka iyyuu jira. Irreechi bakka iyyuu hin jiru Galataa qofaa taar sadii jira malee. Bakka iyyuu jira golii Oromiyaa keessa. Ammoo Galataa Shaggar keessa jira. Ijoollee dullachaa ilmaan dullachaa keessa jira. Lafa ilmaan dullachaa kabaasoollee ijoollee Salaalee keessa jira. Achi dhaqa waan dhaqaniif saagaree siree amboo reefu siin hin jenne dubbiin jallisii eelaatti si bira dabreeti hedduun laalee ijibbaate akkam amma kanarratti dubbiin bakka san jirti masaraa mootummaadhaa qaba sirna gadaa keessatti hin qabu namni ji'u bilbila kiyya asubarraan kaana gaafatu 5 odaa Oromoo keessaa Oromoon eessa dhaqaa jirti amma ati dhageesse. Gaafa duraatii fi eega gartee sirni gadaa deebi'e kana hoo eessa dhayti odaa bultumimi achi dhaqan masaraan mootummaa sirna gadaa kiiloo 4 odaa bultumii jechuudha. Maalin dhugoomsinu amma kana? Ragaan kaan atuu ragaadhaame odaa bultum dhaqammoo odaa roobaa jalatti Oromoo wali qabamti moo odaa bisili moo odaa hulleeti moo odaa nabeeti bakki bara 4 isaan jalatti wali qabaman eessa? Eega umurii ta'e dhufte ati ka dhageesse. Odaa bultumimi. Odaawwan kaawwanan hin dhaqanii? Dhaquu ni dhaqan. Manni masaraa guddaa sani. Bakka heerri mudhii itti cite. Bakka aanan itti itite. Akkuma Oromottu. Aanan hin itite dur. Achitti itite. Namni waan hin himneef hin beeku. Kan lammadaa ammas hogguu heera gadaa kanaa hoo sirna heera gadaa kanaa fi seera tumatanii fixatan. Qaalluu janiin. Heeruma qaalluun tume kana heerri banaa ta'a. Heerri kun janiin jalqaba rabbii wajji wal nu dhoorkaayii janiin. Tokko malee isin hin dhoorkuu jeen qaalluun. Samii wajji yoo janiin isin hin dhoorkuu. Dachii wajji yoo isin hin dhoorku. Uumaa isaa tarra jirtu wajjin isin hin dhoorkuu bareedaadha. Hami tokko Waaqaa wajji wal nu dhoorkuu janiin. Abbu torba lakkaawwannee wal fuunaa yookaan namni naafaan nama keessaan dhufaa jette gaafa sirna gadaa keessatti. Jennaani heeran tala adeeraa intala eeysuma isin fuusisuu dhufa isin gosarraa hochi fageeysaa jirtanii kana dhiisaadhaa jeen yoom dhufaa janiin qaallu gaafa karaan adiin dhufe gaafa mataan adiin dhufe gaafa manni adiin dhufee jeen rabbumaa beeka gaafas ammaaf isin hin dhoorkuu jeen heerri gadaa akkasiin raggee kareefu si hime kana masaraa mootummaadhaa qaba caasaa qaba federaala qaba
ittisa qaba gaammee gadaa kadaan gaafeetim ji'eeyduu qabdi sirna gadaa keessatti foollee gadaa qaba tanagaa biyyaa eeydu iddu galeessa bakkayyuu ta'eeydu akkanaani mootummaan sirna gadaadhaa waan waltaayaa qabaa. Tagadaa silaa haasofnu akka tu jette dubbii jallisii eela biruma kutti takka waan wal harkistii fagoodhaa duubnisi fiixullee hin dandeenyu haganuma dubbannee mee irra ceesisa. Nama beekumsa gasii irraa argatte wajjin turte erga ta'e namni guddaa reef maqaanaa dhoofte sun asii fi ilma isaa sanitti waa himee isin dhaalchise sun waan hidalatiinsa Oromollee isinitti himuun oolu. Waa irraa fudhattanii maal isinitti himeme? Barnoon wannummaan irra baradheehu hidalatiinsa Oromooti. Mee maal isinitti himeme? Oromoon fakkeenyaaf hidalatiinsa Oromoo keessatti hidalatiinsa Oromootiin irraa seeka kaalaandaratti waa daddalagaatiin ture amma ciroon irraa fuudhe namni. Maal ilaaluuf deemta reem? Hidalatiinsa sanii. Hin barreeffatti? Wanni Oromoodha wanni Oromtichumarraa kaafna. Oromtichi ka xabbooti. Xabbo ka waaqooti. Waaqo ka daadhiiti. Daadhiin ka utteeti. Utte ka biiteeti. Biiteen ka walaabuuti. Bakka Oromtichitti dhalate sanii. Booranaa Bareentutti dhalate nuti bishaan keessaan dhufne. Soba san seenaa sobaati. Walaabu ka jiilchaati. Jiilcha ka dawwarooti. Dawwaro ka hoofaati. Hoofaan ka Rashaad. Rashaad ka Hadiyyaa. Sharaad. Hadiyyaan ka Raabaati. Raabaan ka Dooriiti. Doorii ka Mormoori. Mormor ka Maammaati. Maammaan ka Warari. Warar ka Waayyuuti. Waayyuu ka Goodeeti. Goodeen ka Mariiti. Mariin ka Galaani. Galaan ka Waddaati. Wadda ka Shunkuri. Shunkuru ka Imari. Iram. Iram ka Battaani. Battaan ka Luubaani. Luubaan ka Malik. Malik ka Kuush. Asirratti walitti dhufna Affaar fi warra Kuush ka biraa. Digalee Kuush ka Haami. Haam ka Nuhi. Nuh ka Malik. Malik ka Matoshalag. Matoshalag ka Yaarit. Yaarit ka Muhallal. Muhallal ka Anuuk. Anuuk ka Anush. Anush ka Shii. Shii ka Aadam. Aadam ka Biyyeet. Biyyeen ta bishaaniiti. Bishaan ka qilleensaati. Qilleensi ka Kuduraa. Kuduraan ta Rabbiiti. 46 irratti dhaabbataa jee maqaa kiyyaa fi keetii fi ka abbaa keetii ogguutti dabal ol deemuu mala namannin. Kanarraa immoo eega hidalatiinsa kanaan gaafatte duri gaafa sirni wadaay qoomaa biyya harkaa qabu lakkoo isaan seema. Ani callaan ka carcar ka wadaay ka doocci ka jaarraati jaarraan ka leediiti leedi ka buuka ka jaldi ka oolo ka liiban ka arrojjiin ka ituun ka murawwa ka bareentooti. Bareentuma shanan jenna nuti ijoolleen dullachaatii fi ka baasoo ijoolleen karrajju salaalee fi buleeyyansaa baasoo ilmaan murawwaa ka ituu ilmaan xummuugaa ka Arsii nu sadeen kun waan tokko jenna. Bareentumatti hin dhaabee mimma? Bareentuma shanan jabbileen teenya foonaan burraayitii jenneetuma dhaabna. Bareen tokko Oromooti jennaan duuteeti. Maal balleessina nama dhayine moo? Si galee? Ilmaan Booranaatii fi ilmaan bareentumaa ka humbannaatii fi ka qalloo ilmaan adeerran anaaf siif ilmaan adeerraniiti ilmaan humbannaa fi qalloo isaan ni lakkaawan amma haati tiyya isaanii ni lakka hawwiin ta Adam ka Usmaan ka Saalii kalimaa ilimaa ka godaanaan ka ejeru ka halloo ka arreele ka dhanka ka jaarsoon ka daga ka qalloo ka bareentuma shanan jette ayyoon tiyyi. Fardi adiin gamaa dhufe nama nyaata. Asumatti dhaabdee. Warri Booranaatis akkas jaa warran gabroominii jira Boorana keessa. Warri sabboo fi goonaa san hin gabroomne. Ilmaan Iluutii fi ka Wallaggaatii fi ka Jimmaa kanaa gabroome Wallagga waan Booranni.
خجدو خنا خنيس أكسمت كولو كيس دكية قافلو لولو ديرمتي أتشكوبتيس قبرو ما ناسي دبلتي جركنا كيس ورسب بوغونا كوني بلي سجدا سكوم درجة كيف تاتوري إساني أتشما سبوليجن ساني وان كينيا كيس جرانيف فردي أدين جمارو فنامانيا تجتشون قوي ورا أديتين أمني جتشو أمو الراوري ولو أدلك كوته جولين سديتا ولو برينتو مشنا بولو قام برينتو ما في بوران نسني جراميره لكوته تكبوران أيوته فردي أدين جمارو نامانيا تاجي داب كولو سنمو برينتو مشنن بكتنا ندبرين قرين نما ورانا جن هدلتين ساقا فهنقصد دابته قبا الرمو آدمي توغلي ميري ربي فقلني آقا وتبراسي أفتوس كين ulfaadha babbayisinee sanii gaditti aga gosatti deemnu too jenne waggaanuu nungahu taan abbatu itti qorata abbatu itti qo'ata beekuu ka barbaade akkasi har'aaf ani qorannaa xiyya waa'ee aadaarraa aga dhageessirraa gaafadha jedhe kanumaan gabaabsuu fedha oromoo waan jettu yoo qabaatte dhaamsa dhaammadhu an nagaatti jechuuf deema oromoo waan jettu amma sila akka barreeme akka baraa jala yaana ta baraallee waa dubbatuun gaarii oromoo yoo tokkoomte bilisoomte dhaamsiniin oromoo qabu kana lama taatu gabroomte dhaamsee oromoo guddaan hin feesisu maaliif amma namni dammaqee tatta'a khabirooti immoo oromoo waa lama jajjabduu qabdi asuma keessa dhumti wanni marti heeraa fi qooda oromoodhaan olaantummaa heeraa kabaja qooda walii waliin dhoysinaadha qooda walii kennaadhaan jaanan tanumaan hin fixa abbaan gadaadha jaarsi waan dabre dubbatu fayyaan fedhuu jedhe waan dabre wanni dubbatanii fi ta fuulduraa tolfachuuf an dhaamsa kiyya haganuma taani immoo gartee oromoon hogguu walit dhuftu akkatti walit dhuftu qabdi akkatti adda baatu qabdi mirrigaan kuni bafa heddutti dabraa ture ka guyyaa seeraa jira ka guyyaa heeraa jira sun gaafa biraa itti deebina ammaan tana walit dhufaatiin teenyitunis tarraa ta jalqabaati malee ta xumuraatii miti dhaamsaan waliigala oromoo dabarsamma dhaaba siyaasaatis ta'ee oromoo maraaf kareefuutis isaan hunduma laale oromoon ilma jaha qabdi sadii waliif galaa sadii waliin galu oromoon waan kan akka beeytuun barbaada mirrigaa boodatti dhufna dhaama amma yeroon keessan isinii kenne jahan ilma gudeedaa tokko ilma barcumaa kaarama hodhe lama sadaffaan ilma addaati akka tasaa intalti nama fiddii kajani ilma addaati maqaansaa afraffaan ilma mixiiti shanaffaan ilma haadaati jaaffaan ilma boojuuti ilmi walii galu ilma gudeedaatii fi kaarama hodhaa ka barcumaa ka galfatanii fi ilma addaa kan talti nama fiddu fooni jechuu dhiigaa sadeen kun waliif gala ilmi sadii waliif gale jettanii oromoon eeggatina ilmi mixiitii fi ilmi haadaatii fi ilmi boojuudha waliin galu sadeen kaan waliif gala kana keessatti mirrigaa takkaa jira eega birbirtiin gogee yaa qallaahu moolamuun amanu oromoo laal ilma mitii waan hin jirreen nu gahee eega birbirtiin goge yaa qallaahu moolamuun amanu oromoo ilma haadaa waan hin jirreen nu gahee eega birbirtiin goge yaa qallaahu moolamuun amanu oromoo duuba ilma boojuu dura buhee nu fidee galagadoon deeysanii gowwahumaan beeynees biyya ormaan geeysanii darakku dheeraan qabu gaalli gabaabaan qabu
gabaabbatee dheeratu seerri naayikiin qabu darakku bookee olii bookeen goolliyyaa oli ka heeratu mate kabajee namni namarra oli eega birbirtiin goge yaa qallaa ummoolamuna manu oromoo laal ilmahaa daawwaan hin jirreen nu gahee dudduulaa firrin jibbuu haati dhalteen jaalattu gara laafeeysa nama ammoo hiriyaan hin jaalattu qorqodaa diroo raasuu saati dubraan jaalattu galtee hii malee maaliin galattee male lammiin hongoon jaalattu asaboo gaaraa jira gaarammoo kormaatu jira garaan madaana qaba onnee kulkaana qaba akkaan fedheen dubbadha waan hin fedheena sawa abaa'oo fi keeyroon na booda jira akkaan fedheen dubbadha waan hin fedheena sawa abiyyi ahmadiin na booda jira waan hin fedheen dubbadha akkaan fedheena sawa lammaa magarsootii fi kunoo takkalaa uumaan na booda jira asaboo gaara jira gaara kormaatu jira gara madaana qaba onnee kulkaana qaba akkaan fedheen dubbadha waan hin fedheena sawa hayyuu hayyoottanii Juhaar Mahaammadiin na booda jira Baqqalaa Garbaan na booda jira Maraaraa Guddinaan na booda jira Galagadoon dheeysani gowwaa humaan beeyne biyya ormaan geeysani asaboo koran malee suufii naannawan malee diidanii niin harkani hayyuu gabbaran malee dubbataa gunatan malee dubartii kabajan malee heera hundeena iranii akka dubbii duriiti hijaan moofeeysu turrii dunfura jaldoo biiroo kafilaan keeysan jirre bitimee xiqqoota kormi keeysan jirre lammii bobbaa jaldeeysaata jiraan keeysan jirre cinaan dubbii hoffee kijibata dhugaan keeysan jirre waajiraa kunne gale bokkuun galamso gale afanni carcar gale toomaan gabiiba gale halangeenninni gale shananuu waatu jala gale jaarsa umriin ture gaafadhu maali wanni jala gale galagadoon deeysani gowwaa humaan beeyne biyya ormaan geeysani eeysumni gaariin kunoo ameeysa guyi hin qabne adeerri badaan duumeeysa rooba hin qabne wanni kanarra hamtuu tatanarra baddu fira waliin dhageenye lammii waliif hin galle isiin sanuumamuudhaan hin malle baay'ee si galateeffadha ulfaadhu horii buli hordoftoota televezyiinii OBS turtiin callaa carcar hayyuu seenaa wajjiin taasifne kan waan goolamnaa waan guddaa akka irraa baratan abdii qabna fayyaanuu ta'a qophiilee OBS fa wajjiin ammas turtii gaarii isiniin jenna callaan fayyaanuu ta'e akkuma tuu jette yeroo biraallee walitti deebuun kenna waan hin hafne dalagaa biraatini ulfaadhu fayyaanuu ta'e galato horaa bulaa